Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Ashama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya kanneen karaa weebsaayitiiwwan garaagaraatiin raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo dhaggeeffachaa jirtan nageenyi keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Sagantaalee keenyaarraa karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootti isiniif darban qabannee dhiyaanneerra. Qophiilee keenyaarraa qabannee dhiyaanne akka itti aanuttiin isin beeksisa. Qophiilee keenyaarraa isin beeksisuun kan isin faana turu ammoos isaa nagaasati. Qophiin keenya jalqabaa akkuma baratame oduu ta'a. Oduutti aanuudhaan immoo kibba bahaa Oromiyaa godinota Arsii Bahaa Asallaa, Arsii Lixaa Shaashamannee, Baalee Bahaa Ginniir, Baalee Dhihaa Roobee Baaleetti akka waliigalaatti baroota as dhiyoo kana qonnaan bultoonni oomisha isaanii qotatanii alaa galfatu walqabate rakkoon uummata irra gahaa jiraachuu addatti ammoo waggoota lamaan kana rakkoo biyyattii keessatti uumame walqabate maqaa garaagaraa nu moggaasuun saamichi qabeenyaa humnaa olii nurratti taasifamaa jira kan jedhu komii uummatarraa dhiyaatetu isiniif dhiyaata. Isatti aansuudhaan immoo bittoonni Itoophiyaa wal duraa duuban aangootti dhufan cufti tooftaa ittiin gara aangootti dhufan ofirra sodaatu. Kana ilaalchisee qophii qindeeffannetu isiniif dhiyaata. Dhuma irratti immoo dhimma hundeeffamuu magaala Shaggarii fi diddaa uummataa jiru irratti yaada gabaabaa jiraattota irraa argannetu isiniif dhiyaata. Haga xumuraa qophii keenyatti nu faana turaa jecha amma kallattumaan gara oduuttiin isin ceesisa. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu oduu yeroo kanaaf qabnu isiniif dhiyeessinaan murataa sabaati. Haleellaa xayyaaraa daannootti mootummaan biltsiginnaa raawwateen namoonni 30 ajjeefaman. Amajjii 18 bara 2023 guyyaa har'aa mootummaan biltsiginnaa godina lixa shaggar ona daannoo iddoo kamisee jedhamutti haleellaa xayyaaraa uummata siviilii irratti fudhateen yoo xiqqaate namoonni nagaan 30 ol ta'an qe'ee isaanii keessatti dhumatu maddeen gabaasaniiru. Haleellaan kun kan raawwatame maqaa waraana bilisummaa Oromoo rukutuu jedhuun ta'uu kan ibsan maddeen haa ta'u malee kan haleelamee fi dhumate uummata nagaaf meeshaa maleeyyii ta'uu mirkaneessaniiru. Maqaa namoota haleellaa xayyaaraa kanaan dhumatan akka arganneen kan beeksisnu ta'a. Mootummaan abbaa irra biltsiginnaa irra deddeebiidhaan godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti haleellaa xayyaaraa qe'ee uummataa keessatti fudhatuun lammiilee nagaa dhibbootaan haala suukanneessaan ajjeesuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godinoota Arsii fi Baalee keessatti uummanni oomisha isaa akka isaaf ta'utti gabaa akka hin baafanneef dhiibbaan irratti godhamaa jiraachuun ibsame. Maddeen oduu akka gabaasanitti mootummaan biltsiginnaa godinoota Arsii fi Baalee onoota garaagaraa keessatti uummanni meeshaa isaa addatti midhaan oomishate akka isaaf ta'utti gabaa baasee akka hin gurguranneef dhiibbaa olaanaa irraan gahaa jira. Wayita midhaan keenya facaafannu gatii xaa'oo dabalatee waan itti baasnee fi gatii amma mootummaan biltsiginnaa akka ittiin gurgurannuuf nurratti murteessaa jiru tasumaa kan wal madaalu yookaan walitti dhufu waan hin taaneef kun ta'ee jedhamee kasaaraa nurraan ga'uu fi nu iyyoomsuuf waan godhamaa jirudha jechuun uummanni yaada isaa dubbatu maddeen gabaasaniiru. Namni tokko midhaan kuntaala 40 ol akka manaa qabaachuu hin dandeenyellee irratti murtaa'uudha maddeen kan ifa godhan. Onoota akka Muneessaa, Asaasaa, Roobee Arsii, Adaabaa fi Hexoosaa fa'aa keessatti rakkoon caasaa bulchiinsa sirna piippiin uummata irra gahaa jiru haalaan hamaa akka ta'e maddeen kunneen dabaluun hubachiisaniiru. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana irratti yaada uummataa keessaa arganne irratti kan qindeeffanne gara boodaatti isiniif dhiyeessina.
Gareen falmaa mirgootaa oolaa barri 2022 bara rakkinaa ittaan mirgaa Oromiyaa keessa jiru daangaa darbeedha jechuun beeksisee qorannoon walabaa akka godhamu waamicha taasise. Gareen abukaatummaa Oromiyaa diyaaspooraa keessatti hundaa'e waldaan hoggansa legaasiif abukaatummaa Oromoo oolaa jedhamu gabaasa waggaa kan bara 2022 gamaagame keessatti bara kana bara rakkisaa ittaan mirga namummaa garmalee Oromiyaa keessatti raawwatamuun daran itti hammaate jedhee jira. Gamtaa Afrikaa dabalatee hawaasa idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuun gocha hammeenyaa bara 2022 qofa osoo hin taane erga muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangootti dhufees raawwataman irratti qorannoon walabaa akka geggeeffamu waamicha taasisee jira. Olaan gabaasa waggaa fuula 33 qabu Human of Oromiyaa jedhu keessatti UN fi qaamoleen qorannoo geggeessan biroo ittaa mirga namummaa humnoota nageenyaa fi qooda fudhattoota biroo naannicha keessa socho'aniin guutummaa Oromiyaa keessatti raawwatame akkasumas namoota dhuunfaa sarbama mirga namummaatiin itti gaafatamaa ta'anii argaman seeratti dhiyeessuu irratti qorannoo walabaa loogii hin qabne gadi fageenya qabuu fi amansiisaa ta'e geggeessuuf naannoo Oromiyaa akka seenan hayyamuu akka qabu jabeessee gaafateera. Mirgi lammiilee nagaa Oromoo guutuu Itoophiyaa keessatti akka kabajamuuf mootummaa Itoophiyaas ta'e hawaasa addunyaa dabalatee qooda fudhattoota hundaan tarkaanfii guddaan fudhatamuu qaba jedha gabaasni kun. Gabaasaalee miidiyaalee qorannoo mataa isaa fi ragaa walitti qabu irratti hundaa'uudhaan oolaan gabaasa isaa keessatti sarbama mirga namummaa hedduu kan namoota nagaa Oromoo irratti raawwataman kanneen akka ajjechaa seeraan alaa, hidhaa, dararaa, qabiinsa namummaa hin qabne yaala fayyaa argachuu dhorkuu fi qabeenya balleessuu galmeesseera. Gocha hammeenyaaf dhiittaa mirgoota namummaa daangaa darbe naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru ilaalchisee gabaasa mataa isaa kan gabaase oola seera bu'uura labsii mirgoota namummaa addunyaa waliin wal simsiisuun mootummaan dirqama mirga bu'uuraa kabajuu fi kabachiisuuf qabu akka bahu hawaasi addunyaa dhiibbaa akka godhu gaafateera. Dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwata. Kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu immoo kibba bahaa Oromiyaa godinoota Arsii Bahaa Asallaa, Arsii Lixaa Shaashamannee, Baalee Bahaa Ginniirii fi Baalee Dhihaa Roobee Baaleetti akka waliigalaatti baroota as dhiyoo kana qonnaan bultoonni oomisha isaanii qotatanii alaa galfatuun wal qabatee rakkoon uummata irra gahaa jiraachuu addatti ammoo waggoota lamaan kana rakkoo biyyattii keessatti uumame wal qabatee maqaa garaagaraa nu moggaasuun saamicha qabeenyaa humnaa olii nurratti taasifamaa jira kan jedhan komii uummatarraa dhiyaatu sababeeffachuun yaada jiraatan onaa gadab asaasaa saabaa'oodhaaf kenne gurraanis hin geenya mee dhaggeeffanne walitti haa deebinu. Godinoota kibba bahaa Oromiyaatti qonnaan bultoonni oomisha isaanii qotatanii alaa galfatuun wal qabatee rakkoon ulfaataan irra gahaa jiraachuu addatti ammoo waggoota lamaan kana rakkoo biyyattii keessatti uumame wal qabatee maqaa garagaraa nuuf moggaasuun saamicha qabeenyaa humnaa olitti nurratti taasifamaa jira kan jedhu komii uummatarraa dhiyaataa jiru sababeeffachuun godina Arsii Lixaatti jiraataa ona gadab hasaasaa kan ta'an sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin dhaamne kan nuuf eeran rakkoo qaama biyya bulchaa jiruun qonnaan bultoota irratti raawwataa jiruuf haala qabatamaa naannoo keessan jiru meenuuf ibsaa jennee gaaffii gaafanneen. Maal quba qabdu haala waliigala naannoo sanii nuuf ibsuu dandeessu? Keessa jirra waan ta'eef quba qabna qofa odoo hin taane ijaan argaa jirra. Haalli jiru amma dhiyeenya kana waan ajaa'ibaati. Namni waan oomishate tokko seera gabaa bilisaa keessa jirra natti fakkaate sun ammoo maqaadha malee hin jiru. Amma fakkeenyaaf dhiyeenya kana kiiloo giraama 15 nama tokko irratti murteessanii irraa guuraa jiran maqaan raayyaa maqaan gosa adda addaatiin deema. Asirratti ammoo tanaan durallee akkuma quba qabdan waraana kaabarra ture wal qabsiisanii baasiin gabaree irra gadi ka'an baasii baay'ee ulfaataadha.
gabareen ijoollee waan nyaachifatu waan afaan dibuu dhabee qotee bulaan jechuudha. Haala kana keessa jira. Amma qarshii 410 nama tokko irratti maatii tokko irratti murteessanii kanallee namni yoo waa gurgurate waa kafaluu danda'a. Dhibba afurii fi kudhan isin jettan kun kan maaliiti? Kun amma eessatti? Mee akka fakkeenyaatti maqaadhaaf nama naannoo kamirratti kun kan ta'e godina kam ona kamirratti kun amma kan ta'e addatti? Asaasa magaalaa Asaasa gadaba Sasaanaa gadaba Asaasaati. Naannoo kana naannoon biraallee akka quba qabnutti naannoon ollaa bifuma wal fakkaataan nurratti deemaa jira jedhu gabareen qotee bulaan wal keessa deemnaa quba qabnaa. Birriin 410 kun waa'ee dhimma fayyaa irratti jedhe. Dhimma fayyaa namni mana yaalaa yoo deeme akkuma beekamu si barreessanii dawaa bitadhu jedhan. Erga dawaa ka bitadhu taate ani maaliif 410 san kasaaraan. Kuni waan takku argameen beeknedha. Qamadii birrii 3,200 ol namni dabarsu. Kumtaala 70 ol mana namni qabaate. Ni saamamaa ni warafamaa jedhanii kaabineen Arsii Lixaa Shaashamanneerraa godinarraa dhufanii kaabinoota aanaa kana mari'achiisanii milishoota harkaa qaban uummata irratti bobbaasanii manni abbaa tokko akka nama meeshaa bitee manaa qabutti sakattamaa jira. Qamadiin kontirobaandii ta'ee jira. Qamadiin meeshaa yakkaa ta'ee jira. Qamadiin nama yakkisiisa manaa qabaachuun waan biraatiifi. Namni tokko qe'ee isaa irratti qabeenyaa horachuu ni danda'a kan jedhu heera biyyaa keessa jira. Inni kun maaliif akka daangeffame? Maaliif sadarkaa sanatti mootummaan karaa caasaa isaan qajeelfama akkasii akka isinitti gadi buuse qaama mootummaa isin mariise gaaffiin gaafattanii deebiin quubsaan argattan jira jennee gaaffii gaafanneef. Walga'ii al tokko ni godhu. Walga'ii walitti qabatan irratti uummanni ni falmataa ni falmannaa ni morminaa waan baatee nutti bahe waan arginee hin beekne takku mootummaan mana kiyyatti dhufee waan an dalage irratti na murteessu waan an facaasee haamadhe tokko na wajjin haamachuu itti hirmaachuun qabu baatetti nutti bahe waan arginee hin beekne jedha. Waan yoo gaafatu qajeelfama gubbaa gadi dhufe mootummatu qajeelfama gubbaa gadi fidu. Fakkeenyaaf gaafa illee ta'an keessa zayita saamunaa meeshaalee bu'aa warshaa kanneen irratti maa waliin qixxeessine qamadii kenna qofa irratti xiyyeeffatanii yoo kana ta'e akka gabareen hin guddanne qotee bulaan akka humna hin godhanne akka laamshawu sagantichi kana ilaalchisaa kan jedhu uummanni mora. Wanna mormii wanni hafe hin jiru. Wanna gaafii wanni hafe hin jiru. Kana inni ammoo gaalli ni deemaa sareen ni guttii waan jedhamu san gurra siin kenname qaamni mootummaa. Hattootaan biyyi bulaa jiru. Hattootaan biyyi raafamaa jiru. Eenyu irratti eenyuun kassar. Abbaa dhabe biyyi. Mootummaa dhabe. Mootummaan hin jiru. Shiftootaaf hattoota biyya bulchaa jiru. Gaafii kana yoo gaafattu qajeelfamni gubbaa gadi dhufee qajeelfama gubbaa gadi dhufee mootummaan gadi buuse irraa hawwachiifnaa kan nurraa eegamu kana waan nu jenne godha. Yoo kana diddan milishoota waan riphee lolaa jedhu warra gaachana sirnaa jedhu milishaa jedhu maqaa burree tokko itti baasanii magaalaan kanaan dhuunfatamtee jirti. Namni dalagatu kan gaarii sochoosu kan bajaajii sochoosu nagaan bobba'een galuu haala kanarratti wanni harkaan qaba waan ulfaataadha. Amma uummanni gara itti ofirraa darbuudhaan malee takku qormaata guddaa akka barana keessas gallee hin beeknu arginees hin beeknu du'aayima itti godhaa jira. Uummanni qawwee qabaatee ofirraa gadi ba'ee falmu kun ka qawweedhaan dhiibanii sila akka amma inni xumurame wanni godhan hin jiru. Yaadaan mari'achiiftee wajjin mari'attee rakkoo kasbii furuu miti. Qawweedhaan si'a fa'uu dhaabata. Yoo na qabaatte qawween ofirraa na qabii yookaan ammoo si saamaadha. Shiftaadhaan ulaa jirti shiftaa harkatti kunnee jirra. Haala kanaan biyya duguugaa jiru. Dhaabni maqaa mootummaatiin socho'u heera biyyaa hojiitti hiikuun uummata ofii bulcha jedhu taliiguun akka
ummanni qabeenyaa isaa irratti abbaa ta'uun qabeenyaa isaatti fayyadamuu miti ofiifuu ergamtoota isaa milishaa gandaa nutti bobbaasuun qawween nu ajjeesaara jedha jiraataan kun komii murna biltsiginnaarraa qabu yoo ibsu. Seeruma sanuu irra dhaabbataniif maa seera tumanii diigan haga dhalan hojii keessatti midhaan mana baaburaa maatiin tokko firri alaatti galee mana baaburaatii fi kumtaala lamaa qamadii fe'atee akka deemu harkaa qabee milishaan ol galchee birrii 6,400 kennee fi dubartiin daa'isisuudhaaf deemte harka qullaa dachaate. Kun seenaa cimaattu galmaa'ee jecha bara ilma abbaa gadaatiin bullu bara dargillee kan galmoomne seenaa ajaa'ibaa. Burjaajii keessa uummata seensisaa jira. Akka gabbaanii bobba'anii galanii hin jiru. Magaalaa kanatti amma dheengadda guyyaa lammaffaa fakkaatee guyyaa hojjetamedha. Guyyaa lama nama shunkurtii bitatee Shaashamannee irraa dhufu halkan sa'a 8tti itti tukaasanii qarqara konkolaataadhaa ajjeesanii abbaan konkolaatichaa madaa'ee hospitaala Dodola jira. Namni kun nama roobee Arsiiti gara Diidaa. Namni akka wal keessa sossoo'uun dhabe milishichi nama ajjeese Jamaal jedhama. Asii naannoo Baamuda kana dhaloonni isaa haga ammaa ittiin gaafatamne jarri nama ajjeese ni badhaasu jecha. Lubbuun namaa badaa jirti. Qamadii miti lubbuun namaallee bilaashatti badaa jirti. Makiinaa qamadii fe'uutti fakkaatee shunkurtii hidha qabaa. Intala fuudheedhaa hidha sanii fi shunkurtii bitatee kagalu hanqisanii gaa'ela sanillee hanqisanii ajjeesanii namni isaan gaafatan jedhu jarri seeraa oli seerri laafaa ba'ee jabaan ni dhaqqaba ture silaa isaan hin dhaqqabu baay'ee fagaataadha. Akkuma bara Jaanoyi mootummaan hin kassasamu samiin hin qotamu jedhamu san seera saniin bulaa jirra jechuudha. Maqaa inshuraansii fayyaa jedhuun qarshii 410 nurraa fuudhanii tajaajila homaatu osoo nuuf hin kennine saamicha bifa garagaraan nurratti geggeessu jechuun inshuraansiin fayyaa maqaadhaan malee hojiidhaan lafarra akka hin jirre ibsu jiraataan kun. Waan fayyaadhaan wal qabatee naa kaastaniirtu akkuma isin jettan amma jiraataan onaa adaabbaa tokko si'a darbe bilbilee akka nutti himetti inshuraansii fayyaa jedhanii ganda baadiyaa onaa adaabbaa kana jalatti qonnaan bulaa rakkisaa jiru. Inshuraansii fayyaa jedhanii uummata rakkisu. Bakka inshuraansii fayyaa itti gaafatan san keessatti keellaan fayyaa ijaaramee hin jiru. Kana jechuun lafa bishaan hin jirretti riqicha ijaaruu jechuudha. Maal jechuudha waan jedhutti inni kun naannoo keessatti maal fakkaata? Inshuraansiin fayyaa maqaadha malee hojiidhaan lafarra hin jiru. Ati inshuraansii fayyaatiif 410 kafaltee mana yaalaa mootummaan to'atamu yoo dhatte si barreessuu dawaa bitachuuf deemtaa waraqaa sanii fi kafallee ta'e malee tajaajilli achi argatamu hin jiru gabaabumatti. Uummanni keenya rakkoodhaaf kan saaxilame sababa mootummaa hin qabnee fi qaamni amma mootummaadha jedhu mootummaa uummataatii miti. Afaan qawweetiin of filate malee uummanni isa filate hin jiru jechuun haala filannoo marsaa 6ffaa baanamu isa darbee sana akkanatti ibsa jiraataan kun. Ganda dabaaraatitti hirmaadhee filmaata dabreerratti balbala irratti dhaabanii wannoo balbala irratti nama dhaabanii kaardii namarraa bu'uuratan kaardii filmaataa kan. Egaa balbala irratti dhaabanii kaardii narraa bu'uudhaan waanuma isaanirraa fudhadhe isaanitti deebise malee akka seerri biyyatti ajajuutti bilisaan ol seenee dhiibbaa tokko malee abbaa barbaadu filadhee ba'uu wanni jedhamu waan yaadamu miti. Bara mallasuu hanqabde cinaa fakkeessiin bara mallasuu nu dhabamte milishaan sirraa guurata kaardii jechuudha. Waan nama dinqisiisu. Mootummaan filame hin jiru. Eentu isa filame? Mootummaa qawweedhaan fileedha. Akkasitti qabadha. Ganda dabaaraatitti hirmaadha. Ani gaafsan waan warra imimmaan boo'eetu jira. Warri jibbinsa sirnaarraa qabu, warri jijjiirama barbaadu, warri paartii biraa filatuu barbaadu. Akka kaafaa'u, akka abaa'u. Paartilee kana dheebote uummanni dheebuun uummataa kun akka lafatti hafu galii malee hafu
milishoonni gandarra balbalarra dhaabatanii kaardii irraa guurachaa turan. Waraqaa isinirraa fuune isinii deebifnee jedhanii dacha'anii jechuun uummanni bifa saniin dacha'an. Wanti gaddisiisu. Achi dabarte taanaan ati farra biyya tanaati biyya diigdaa ija dhiigaatiin silaalu. Kana. Mootummaan kun qamadii keenya golgaa fi dahoo godhachuun oomisha qamadii ekspoort godhaan tapha siyaasaa ittiin hojjetaara malee billaacha ofiifuu waan uffattuun qabdu dhagatti koola uufifti. Kanarraa kan hafe nama isa hin deeggarree fi dhugaa qabuun isa dura dhaabbatu barjaa shanee jedhu itti maxxansuun rukutu jechuun yaada qaban ibsatu jiraataan kun. Kan biraa qamadii ala erginaa kan jedhamu billaachi ofiifuu uffatan qabdu dhagaatti koola uffiftii jedhama. Uummanni biyyaa beelaa gammoojjiin Baalee gammoojjiin asiin gara Shaallaa beelaa caamaan rukutamaa. Qamadiin biyya alaa ergani maali? Alarraa fudhatanii silaa odoo dhugaan jiraatu. Kun maqaadhaan faranjii gowwoomsanii faranjii biratti beekamuudha malee keessoo kenna waan argisiisuun. Sura keessoo kennaa yoo taate kan biraati. Wanni isaan dalagan kan biraati. Sirni abbaa irree, sirni cubbuu, sirna kalee ofirraa kuffifne hin geenye. Bifaanillee dheerinnaanillee furdinnaan sirna san hin geenye. Yaadaanillee ba'aa akkasii uummanni ofirraa qaba. Uummanni garuma filmaata dhabee rakkoo keessa jira. Walumaa galatti uummanni waan ta'u dhabee masjiidatti bakkuma amantaa isaa beeta kiristaana charchii abaarsaan waaqa kadhataa jira. Nurraa kaase jedhaa jira. Haalli hadhaa ta'aa jira. Waraanni kaabarratti oofanii balaa nuu fidee dhufe. Balaa beelaa, balaa kufiinsa diinagdee, kana balaa baasiin kun urgura waraanni kaabaa eegalamee nutti eegale. Duraan hambaa qabna, wayyaa qabna. Gibirri kennamu kaarnidhaan hin kennamu. Yoo nagahee jettee gaafatte ati diina sirnaati, ati diina biyya kanaati, ati faallaa biyya kanaati. Amma mootummaa kan jedhamu ani mootummaadhaan jedhu shiftaadha. Shiftaan amma akka carraa biyya qabatte kuni caasaa gandarra jiran caasaa kaabinee aanaa kanaan qixxee adda qoodamu jecha. Sirni biirokiraasii kun wannoo irratti hin duulu, muusinnaa irratti hin duulu. Maaliidhaaf gaafa muusinnaa dhoggite kaadirreen mootummaa irratti kaa'e. Kanaaf jecha nyaadhuu na nyaachisiidha dubbii. Anangoorra turaa isin uummata saanaa. Uummanni amma asirratti abbaan qabu. Abbaa isaa iyyullee hin qabu, abbaa isaa dubbatullee hin qabu. Warroonni namaaf quuqaman, biyyaaf quuqaman, uummanni maa miidhama jedhan sirna kana keessa turuu hin danda'an. Carraan qaban. Isaanii warri siisisaati. Sa'a 24 caalan turanii yookaan hidhamu sababa shanitti yookaan aramu. Maqaan moggaasni guddaan fudhatama qabu namaan hidhuuf, namaan ajjeesuuf, namaan sodaachisuuf isa shanee jedhama. Haala kanaan biyya sodaachisaa jiru. Allaatti nyaachuu barbaadan gogorri jedhaniin akkuma jedhamu kaafaa olleen shanee jedhama, abaa olleen shanee jedhama. Wanni lafarra deemu mootummaa kana gammachuun hin fudhan shaneedha jedhama. Taargaa kanatti fannisanii rukutanii jechuudha. Heerri biyya kanaa sirna gabaa bilisaa jedha. Kan argaa jirru jabana bara Jaanooy Nugusa Haayile Sillaasee caalaayyuu waan hamtutu nu qabate kan jedhan jiraataan kun sirna Nugusa Haayile Sillaasee fi murna PP akka armaan gaditti ibsu. Isa uummanni amma maal haasa'oo jettee na gaafatti magaalaa keessatti sisoo fi irboon nu deebitee jedhaa jira. Namni qoosattuu deebisee akkasitti odoma miidhamuu odoo dhiiguu walitti qoosa. Amma rabbi odoo si garsiisee naannaa keenya kana irraa argattanii dhuftanii sisoo fi irboon nu deebite bara Jaanooy. Amma sirna gabaa bilisaa jedhu heerri biyyattii kanaan jijjiiramne yaadigi. Maqaa PP jedhamu jijjiirate malee heerri hin jijjiiramne. Heerri lafa hin jijjiiramnetti sirni gabaa bilisaa sun dhugaadha silaa akka afaaninaa isaan kan hojjechuu dhabe malee. Amma fakkeenyaaf waan siin tuqin tokkotu jira. Kuntaala miliyoona tokko aanaa kanarratti qaba. Miliyoona tokko qopheessuu qabaa uummanni aanaa kana. Abbaan qabeenyaallee mataan irra kaa'anii magaazina asii qabanitti kan mootummaatiin walitti guuranii miliyoona tokko guutanii
achi booda gallakkifamaa qoqqobbiin jechuudha akka yaada isaaniitti. Kuntaala miliyoona tokko namni birrii 32 yookaan 3,200 yoo ka gurguru taate baasiin gabareen baasee qoricha dabalatee qoricha al meeqa itti afuufan al 4 gaditti nafuufan ka aramaa ta'ee ka gabbisu ka gosa baasiin kun yoo dhufe birrii 3,200 sun kisaaraa gadaanaa jechuudha. Naannoo Hawaasaa gurraan dhageenyaa naannoo Walaayittaa naannoo 5,500 gurguramaa jedhu qamati warri dhoksitee seensisuu danda'e carraa argate asitti 3,200 yoo ta'u gabareen kun fayyadame moo miidhama qoricha sanillee jiddu galeessa yoo godhan baasii inni baasu qonna lafti kontiraata yoo ta'e kan mataa isaatu yoo ta'e sanyii dabalatee kan makiinaa hin qabne illee gatiisa makiinaa kafalu hanga haamaa ka makiinaa haamaatti kafalamu kun herrega keessa yoo galee 3,200 kisaaraa gadaanaa keessa gallacha akka lammata lafeen diddaa gabaree cabu akka ol hin jenne godhaa lammata midhaan qotuyyuu yaadu jechuu asirraa ta'e. Xumura irratti jiraataan kun dhaamsa dhaammataniin qaamni mootummaa ofiin jedhu kun lola itti turee fi jiruun galaana daakee gamatti ba'uu hin dandeenye keessa seenee jira. Kanaaf mootummaa afaan qawween of ittisu irraa waan eegnu hin qabnu. Gama biraan qaamni sadarkaa garagaraatti ummata kana akkaanuu haa ta'u akka maleen ummata bulchaa jiru warra koola qabuu fi hin qabne warri koola qabu qarshii qaba gaafa rakkoon hamtuun dhufte bararee baqachuu danda'a. Warri koola hin qabne warri sadarkaa onaa fi godinaa irra jiran ummata waliin jiraatu ummata hin miidhinaa dhaabbadhaa. Ummanni ammoo qabeenyaa fi mirga kee eenyummaa keetiif du'uun seera uumaan si badhaase falmadhu. Miidiyaan Oromoo ummata keessaniif sagalee ta'uun aantummaa keessan agarsiisaa jechuun yaada isaanii akka armaan gadiitti goolabu. Mootummaan kun lola daakee gamatti hin ceene keessa seenee jira. Lola keessa jiraachuu hawwa. Uummataan hin filatamne waan ta'eef qawweedhaan jiraata. Uummata ollaa lamaan wal nyaachisee amma fakkeenyaaf warri Sidaamaa mufannoo qaba. Uummataa miti kan qamadii akka gara Sidaamaa akka hin deemne dhoowwe mootummaadha. Uummanni lamaan akka wal dhawu. Gara Sumaaleetiin illee jimaan yoo irraa qabame uummata lamaantu walitti mufata. Ollaa nagaa waliin jiraatu walitti buusee waraana gidduu turuu barbaada. Umriin isaa waraana keessatti malee kara dimokiraasiitiin yoo taate umriin isaa umrii tiisisaatti gadi ta'aa jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaa ce'umsaa waan jedhamu uummanni mootummaa ce'umsaatiin odoo rabbummaan nurraa jijjiiree garuma ta'e nuka jedhu hawwa. Mootummaa ce'umsaa saninni isa biratti kookkoodha mootummaan ce'umsaa. Mootummaan ce'umsaa karaa nagaatiin aangoorraa bu'ee mootummaan hogganni mootummaa ce'umsaa koreen ijaarame biyyi gara dimokiraasiitti ceeti. Inni dhaloonni isaa sammuu isaa keessa comni dimokiraasii waan hin jirreef hawwii akkasiis hin qabu fedhiin akkasiis keessa hin jiraatu. Hawwiin uummanni hawwu garuu waraanni kun nurraa dhaabatee mootummaan waaraa mootummaan nagaa ka gara guddinaa nu kan kaarafachiisu odoo ijaaramee jedhee hawwii qaba. Hawwii uummataa yoo waaqni galmaan ga'e malee mootummaan galmaan ga'u hin qabu. Falli amma jiru yoo jennee fala laallu falmi uummanni diduudha. Haa ajjeesuu haa hidhuu obseetuma kana hunda ofirratti gadi qabee falmiin gosa hedduun jira qawwee qofaa miti. Manaa bahuu dhabuu hiriira bahuu yookaan karaa cufuu yookaan sochii karaa nagaa ka waan balleessine ka dinagdee biyyaa yookaan ammoo mana hin cabsine mana hin gubne nama dhuunfaa irratti balaan geessine sochii akkasiitiin dinagdee isaa dadhabsiisanii akka sakaalamee taa'u. Fakkeenyaaf baasii milishaan gaddarra deemee namarraa guuru kana yoo dhowwan guyyaa tokko hin jijjiiramne. Dirqiinidha hidhaallee sodaatu baatanii kan kana caalu namatti hin dhufu muratanii wal fakkaatanii yoo akkasitti hafoo dhaabatan innuu ni laallataa jechuudha. Bakka tokko amma oduudhaan dhageenyaa amma fakkeenya namoota tokko ija bobaasee jaraafoo dhaabatu
uummata nutti kaasaa jedhanii biraa deeman nama 3-4 argan uummata nutti kaasaa kana bira yoo oolle uummanni asirraa ilaalee nutti ka'aa kanaafuu kana bira darrabine kan nu sodaatu kan ijaan ulaafuu jedhanii kan jaalaa ofirraa fuudhanii jechuudha. Odoo wal fakkaate barruu ta'uu baatee bifa tokkotti deeme jijjiiramni guddaan hin dhufa jedhee tan abdadha. Garuu takku waan in mul'ata jennee yaadnetu mul'ate rabbi kana irraa bilisa nu haa baasu walaba nu haa godhu. Muratee gadi ba'ee har'a caasaan uummata fixu kun midhaan gandarra deemee guuru kun erga ofiisoodhaan boruu eessadha kan uummata kana keessa jiraata uummanni kun walitti hafa sirni ni jijjiiramaa sirni Haayila Sillaasee warra Atseewwanii warra Minilik Dargii Zabdituu Lijiyyaasu hundi isaaniitu sirni kalee turan har'a hin jiranii dhaabbataan uummata kanaaf rabbi tokkocha uummata walii hafa wal miidhullee hin gaaranyi silaa warri sibiila harka ta'anii nama miidhanillee kana laallachuu qaban silaa uummata kanatti isaanitti hafaa walitti hafanii boru mootummaan bararee xiyyaaraan fedhe taa'uu danda'a Raashiyaa galuu danda'a Dubaayii bakka fedhe deemuu danda'a ka walitti hafu garuu warra koola hin qabne kana warra milishaadhaan humnallee hin qabne kanaan uummata miidhaan warra hin baranne doofaa duubatti hafaa kana ulee godhatanii sirni itti fayyadamaara kun waan nama gaddisiisu hawaasa keessa yoo gadi buute keellaa tokkorraa keellaa sakatta'intuu waan biraati yoo ol jettee tulaalte sirriitu dubbachuun waan tokko hafuura baafachuu ijumaa sochoosuu hin dandeettu sadarkaa kana keessa jirra rakkoo guddaadha keellaa irra gowwaa kanneen dhaabanii birrii hafoo qabanii namuma du'eefillee namni jedhamu akkuma duratti dubbatte milishichi nama ajjeese nagaan jiraa jechuudha. Ani gabaabumatti bakka lamatti isaan qooda warra koola qabuuf warra koola hin qabne warri koola qabu ministeerotaaf sadarkaa san kan jiran ala balali'anii kan deebi'an kunniin horiidhaanillee dinagdeedhaanillee warra of duudhate warra of jabeesse kunniin bakka tokko baduu danda'a. Warri soso'uu hin dandeenye ka koola hin qabne jennu bulchitoota aanaa yookaan godina achi gadi warra jiran jechuudha. Warroonni kun uummata waliin jiraatu borullee. Fakkeenya wayii isinii kaasa. Bara Abbaay Gaayyee fa'aa biyya kana gadi dhiisanii gara Maqalee galan warri yeroo sirna kana san bira dhaabatanii miimoorii nama laqqisiisaa turan hawaasa afootti ba'anii dhiifama gaafataa turan. Kun seenaa yeroo dheeraatiin itti gabaabaadha. Asirraa maan baranneedha dhalli namaa. Jarra kanaan ammallee asirraa baradhaa seenaan akkasii deebi'uu danda'a hin beekamu. Miimoorii na liqimsiisee baluu jedhee harka irratti baasee qeerroon yoo gaafatu uummata jalatti kufee dhiifama gaafate amma hawaasa keessa jira. Seenaa akkasii san deebinee maa dalagnaadha. Seenaan bara TPLF seenaa waggaa dheeraatiin TPOdha waggaa 5 yookaan 4 asuma jidduma kanatti irraanfachuu qabnu hawaasa qaamni keenya horii nama uummata irraa guuran kun illee boru abbaan horiin irraa fuudhame boru abbaan midhaan irraa fuudhame milishichuma tokkochaan situn irraa fuudhee naa deebisii yoo jedhee kan gaafatu taate namni irraa fuudhame hundi gumaa ta'ee gosti irraa fixamu maal jenna waan kana keessatti ilaallatu qaba kun ulfaataadha uummanni jiraataadha biyyi jiraataadha tokko gaafa abbaa biyyaa tokko abbaa biyyeeti akkuma jedhamu tokko duul tokkotti dhalataa biyyaaf uummanni jiraataadha. Sirni garuu jiraataallee miti dhaabbataan sirnatti maxxanuullee rakkatanii sirnatti rarra'uun gaarii miti fokkuudha seenaa dabreerraa baran. Amma fakkeenyaaf gaachana sirnaa kan jedhamu kana seera biyyattiin lafaa qabduun wal dhiitu. Gaachana jechuun waan tokko waan sirraa qolan. Humni hidhataan kun siyaasaan alaa jedhama heera biyyattii keessatti. Qaamni sadii mana murtee fi boordii filmaataa fi warra mallayyoo godhatu politikaan ala politikaan ala eegataan gaachana sirnaati yoo naan jedhan akkamitti awwaadha hin diduwan ani sirnaa fi miti uummataaf dhaabbadhee heerri biyyattii naanaa yemmuu maqaa akkasii jedhee diduun qabu namni tokko nama akkamii walitti qaba hattuu kashalabbee barandaa jalatti hiika loonii hiika hoolaatiin nama hattu warra barandaa jalatti naamusa hin qabne fuudhaa hin kabajne warra akkasii walitti qabanii itti fayyadaman warri akkasii ofillee hin beeku namallee hin beeku warri akkasii saniin nama miidhaara amma fakkeenyaaf gurbaan nama dha'e isiniin jedhu kuni mataadhaa xinnoo fayyaa hin qabu jedha
nama fayyaa hin qabne sibiila harka kennee yoo karaa eegenneen sirni kun uummataaf illee yaadu itti gaafatamummaa seerri addunyaa isa itti gaafatu sanillee quban qabu jechuudha. Kan ofirraa bahe sirnichu, kan ofirraa bahe hoogganni sirnaa muummichu. Waan kana ta'eef nama fayyaa hin qabne sibiila harka keessee uummata eegechuun uummata fixi jechuudha. Kanuma kanaafuu waan kanarraa baratanii odoo deebi'anii wayyu. Bakka adda addaati wanni dhageenyu waan nama gammachiisu dhugaa kana arganii namoonni didan lafti ijaamni irraa ka'ee lafti bari'ee fi hedduutu jira. Kanuma karaa kanaan deemuu wayyaa. Boruu ifa arguuf deemna. Karaa dinagdeen kufe kunillee kan ka'u uummanni kabayyanatee gammadu mootummaan uummanni barbaadu yoo filame mootummaan caa'umsaa yoo gadi dhaabate. Inni waggaa hagam jiraata aangoo irratti cirrisa. Aangoo irratti cimineef. Hangi inni jiraatu yoo kadhibameetu akkuma mallas bara sandu umriidhaan miti kadhee mallas dhiyyeedhaan ka'e abaarsa uummataatiif. Kunis abaarsa uummataa lafaan isaan gahu. Namni gubatee gabareen waan qotee argatee faajee ufajjeessu malee homaadhaaf gadi baaseen gurguratu. Kan ta'u mootummaa kiyya na filanii mootummaa keessanii na filtanii ka jedhu kanaan saamamaa jira. Kanaafuu haalli deemaa jiru garuma ta'e inni ta'u yeroon kun ni dabraa barri ni dabraa warri dakanatti uummata miidhan waan kana keessa akka of baasan uffata sangatanii yoo manatti galanii jireenya ofii jiraatan boru seenaa jalaa hin ba'an waan ta'eef filmaanni san sibiila natti fe'anii naan deeman sibiila Oromoof hin dalagne Oromoo irratti dalagu baachuurra sibiila san lafa kaa'ee hidhamuu naa wayyu. Irra guddinni amma fakkeenyaaf aanaa biraa keessaa akka dhageenyutti didanii nama 9 hidhaa jiru. Ooloo waabee milishoon. Fakkeenyi kun aanaa biraatti illee kanaan dabruu qaba. Sirna uummataaf hin taane tiksuun gaariin sirna nafxanyaa ka yaada Oromoon amman, ka yaada Oromoon fudhan, ka yaada Oromoo arguun dhaga'uun barbaadu. Sirna siidaa gabroonfattootaa tuulu, jiisuun hafee tuulu. Sirna akkanaa bira dhaabachuun yakka caalee jaraan addallaa lamanii seenaan nama gaafata. Xurii seenaa ofirraa dhufuuf jalaa of baasuu wayya jedhan milishoota ka gorsu kanuma caasaa aanaa irra jiranillee. Uummata qusachuun laallachuu qabu. Uummata ofii bira dhaabachuu qabu. Sirna bira dhaabachuun sirni dabraa waan ta'eef dhaabbataa waan ta'eef kanumaan qabu. Wannoon bineensi warri bineensonni afaan hin beekne gafarsi ilmoo isaa irratti du'a. Uummanni bineensa afaan hin beekne kan yaadne sanii ta'uu qabu maqaadhaallee seenaadhaallee qabeenya ofii irratti du'uu qabu. Qabeenya ofii irratti cichuu qabu. Namni wal fakkaatee qabeenya isaa irratti du'a yoo ta'e tokko caalan du'u fakkeenya nama biraatti ta'a tokko odoo qabeenya isaa irratti ni jiltii nama lammaffaa sadaffaa ajjeesuuf hin deemu. Amma qabeenya keenya irratti cirrisu irratti didu irratti riqu waan keenya dabarsineen kennan lubbuu keenya kennina malee jedhanii falmachuu qabu. Waan ofii irratti abbaan aduu amantaan hin ajajne hin jiru. Du'uu qaba amantaan hunduu waan tigeen jedhan malee akka yoo duute cubbuu hin qabu. Rabbillee nama gargaaraa waan ofii irratti asirratti diduu qaba. Diddaan ammoo jijjiirama argisiisa. Diddaa keessaa jijjiiramni dhufa malee diddaan ala jijjiiramni hin dhufu. Diddaan keessatti argama jijjiiramni barbaadnu kun. Kanaaf wal fakkaatee waan isaa irratti du'uu qaba. Waan isaa dhaalchise taanaan namni sun nama maqaan illee hin tolle seenaan isaa illee hin tolle. Kanaafuu waan isaa irratti du'uu qaba. Mootummaa akkanaa kun argine muratee hidhatee gabbaa'e saamichaa. Muratee inni saamichaa hidhatee eega gabbaa'e abbaan qabiyyee abbaan qabeenyaa hidhatee muratee ofirraa dhoobuun dirqama ta'aa jedha. Ayyee jiraata Nagada Basaasaa sodaa nageenyaa maqaan isaanii akka dhamu hin feene haala qabatama naannoo keessanii godina kibba bahaa Oromiyaa jedhamu keessatti qonnaan bulaan rakkoo keessa jiraachuu dhageenyee isin bilbiluu yaada kanarratti waan jiru ibsuu keessanii fi ulfaadhaa jedha. Ani gama kootiin gaafii qabu xumuradheera tari gama keessaniin waan dubbachuu malee kan na jalaa hafetu jira kanan qaba yaada jettan yoo jiraate dubbattanii kanumaan xumurra. Wanni hafe miidiyaan Oromoo sagalee Oromoo ta'uu qaba. Sagalee uummata kana. Miidiyaan tokko odoo nafin akkuma isin gaafattan kanatti rakkina hawaasaa
arguu qabaa laaluu qabaa keessumattuu OMN faa miidiyooleen hangafa ta'an keessanii OMN keelloo kunniin hangafa miidiyaa Oromoon qabu Oromoon miidiyaa kana akka sagalee ta'uuf akka qarqaaru akka addunyaadhaaf ibsee iyyee hanguma tokko illee taatu irraa rifachiisu irraa barbaada waan ta'eef namoonni hedduu kan dhaanamantu jira kan miidhamantu jira namoota sanan wal qunnamsiisuu danda'a garuma yaamillee baay'ee yaadaman ibse kana dachaadhaan kana lama warra ibsuu miidhaa irra ga'e ibsuu akka dhuunfaatitti illee akka hawaasaatitti illee ibsuu warra danda'antu jira kanneen sagalee ta'uun dirqama miidiyaan kun kan uummataati yoo jenne uummata kanaaf yoo sagaleen ta'in boru seenaan gaafata miidiyoota illee miidiyaa boqqolloo jedhamtu saniin wal fakkaatuun qabanii uummata irra deemanii yaada uummata keessa jiru du'aatii uummata akkuma duraanitti jiran san babal'isanii ammallee sagalee ta'uufiin dirqama hanga tokko haamileen diinaa nurraa qaba jennee yaanna kanumaan dhaaba. Ayyee yaada sagalee bilisummaa Oromootiif kennitaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee bilisummaa Oromootiin fayyaa ta'a. Haala jiru ammoo waan hafee yoo jiraate walitti deebinee kan waliin iyyafannu ta'a. Fayyaa ta'a ulfaadha. Galatooma.
kaane gateena aadaa guddisarra gateena marumaan ol kaane gateena addaana beekannu gateena aadaa kennas billee gateena addaana beekannu gateena aadaa kennas billee gateena adeeteena dangateena leeganna oromiyaa walla soori jaarana. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya qophii keenya kanarraa gara xumuraatti finneerra. Xumura irratti kan isiniif dhiyaatu dhimma hundeeffamuu magaala Shaggarii fi diddaa uummataa irratti yaada gabaabaa jiraattota irraa argannetu isiniif dhiyaata. Itti dhiyaadha. Hello. Nagaa jirtu? Nagaa jirtu. Raadiyoo Sagalee Bilisummaa Oromoo irraa isinii bilbilaara. Ayyee. Magaalli keessan Muloonii duraan godina addaa jala kan turte amma magaalaa Shaggar hundeeffame jalaa baatee gara godina Shawaa Kaabaa Fiichee jala galtee waan jedhamutu odeeffannoon jira. Mee asirratti yaada maal qabdus maal jettamme? Wantichi kun akkuma dura saamaa ture sana ammas haalichi isaa waanuma hojjetamuudhaaf deemamaa jiru. Tole. Magaalaa godina addaa Oromiyaa jedhamtu yaamamaa turte kaan isaanii gara Finfinneetti kutanii kaan isaanii immoo gara godina adda addaatti baasanii isaan kana keessa aanaan godina addaa taatee of dandeessa kan jiraachaa turte akka Finfinneetti Dongollee godina Shawaa Kaabaatti Finfinnee irraa kiiloomeetira 37 moo waan caalu kan dheerattu. Tole. Gara godina Shawaa Kaabaa kiiloomeetira 100 fi naannoo 40 sanatti kan dhiyaatudha. Tole. Gara sanatti jechaadha. Dhimma kanaan wal qabatee uummanni aanaa keenyaa hundi isaanii fedhiidha waan kana tole jedhanii fudhannee waliin gurmaanii iddoo garaagaraa deemanii waan kana himachaa turanii. Tole. Isa kanarratti deebiin gara mootummaatu wanti kennameef hin jiru. Hojjennee irraa murteessinee jirraa nurraa deemaa malee homaa isin gochuu hin dandeenyu jedhaniini. Qaama mootummaatu isiniin jedhaa? Amma uummanni keenya agartee hojjettoota mootummaallee dabalatee jiraattota wal faana namoota wal gurmeessanii aga biiroo Shimallis Abdiisaa deemanii waan kana nuuf hin taane haalli isin ittiin ramaddii nuuf gootan wanta nu tajaajilu miti yoo dhugumatti uummataaf hojjetu ta'e faayidaa uummataatiif hojjetu yoo ta'e waan kana nu sirreessadhaan nuti hin barbaanne jennaan isaan immoo lakkii nu murteessinee jirra oomisha gochuu hin dandeenyu murteessinee jirra waan ta'eef nurraa deemedha jedhaniin. Sana dura qaamni mootummaas haa ta'u bulchitoonni godinaalee yookiin immoo bulchitoonni aanaa sanaa dhimma kana irratti waan hawaasa mariisisan qabu. Wanta tokkicha wanti isaan hawaasa mariisisan gonkumaayyuu hin jiru. Inni achii ofii isaanii erga waan kana xumuranii raawwatanii akka odeeffannoo dhaga'amutti bulchaa
aanaa yaamanii waan kana murteessinee jirra mallatteessi jedhaniini. Tole. Inni immoo waan kana waan uummanni irratti mari'atee waan uummataa ta'u akkaataa uummata keenya itti tajaajiluu dandeenyu waan mallatteessuun qabu jedhee didee galee. Ergasii booddee irra deddeebi'anii si'a meeqa haga nama 20 fa'aa ta'anii haga nama 30 fa'aa ta'anii akka biiroo Shimallis Abdiisaa deemanii waan kana falmaa turanii deebiin isaan argatan gongumaa jiru. Namni gaafa isaanii irraa fuudhee hin jiru jechaadha. Aanaan muloodhaa guutumaan guututti godina Shawaa Kaabaa fiichee jala galte moo addaan citteetti kuunsaanii godina Shawaa Kaabaa jala galeet kuunsaanii immoo Shaggar hundeeffame kana keessa gadi moo walumaa galatti gara Shawaa Kaabaa galchan aanaa muloo? Akka amma kanaan dura jedhametti aanaan muloo guutummaatti gara godina Shawaa Kaabaatti warreen muloodha waldaan keessan gara Gudduufaa maal jedhamu kun gara Buraayyuutti dhiyaatu. Isaan kana gara Shaggarsiisan tasii ol dabalanii jechaadha malee aanaa muloo guutummaan guututti gara godina Shawaa Kaabaatti socho'atan. Uummanni yeroo darbe godinaaleen magaalonni godina addaa kana jalaa ba'anii gara godinaalee adda addaatti ramadaman hiriira ba'aa akka turanidha odeeffannoo qabnu. Isinoo akka magaalaa mulootti wanni ta'e jira dhimma kanarratti? Dhimma kanarratti dhugaadhaaf beekamu hiriira ba'anii naannoo akka Caancoo fa'aa dabalatee Sandaa fa'aa dabalatee hiriira ba'aa turanii. Tole. Keenya garuu agartee gochaadhuma caasan mootummaa uummata mirga gaafachuudhaaf sagalee isaanii dhageeffachaa turan irratti dhiibbaa isaan irratti uumaa turan sana dhaga'uu isa qofa qabu. Tole. Sodaa saniitiifuu hiriira mitii otoo nama muraasa ta'anii waan kana dubbachuudhaaf walitti yaa'anii. Tole. Isin deeggartoota shaneetii gaafii dhuma mirgaa kana jechaadha. Isin deeggartoota shaneetii jedhanii dhimma addaa irratti fudhanii uummata keenya kana ajjeesuu danda'u, hidhuu danda'u, reebicha irratti gaggeessuu danda'u jechaadha. Waraan bulaa jira waan ta'eef uummanni homaayyuu gochuu hin danda'u. Eenyudha kan deeggartoota shaneetis kan jedhu biiroo pirezidaantii Shimallis deemnaniiti moo warra bulchitoota aanati moo akkas jedhu? Yeroo pirezidaantii Shimallis deeman sana achitti iyyuu warreen asii filatamanii achirratti akka gaafiin kun dhiyaatuuf achi deeman sana iyyuu uummanni keenya mootummaa kana jaalataa asitti mootummaan kun immoo waan uummata keenyaan taane godhaa jedhanii gaafatanii turanii. Gaafa kana jaalattee dhiiftee wanta gootu hin qabduu homaa wanta gidduu jirtu jennaan uummanni kun yoo mootummaa kana hin jaalanne mootummaa kana irratti dhiibbaa uumuu hin danda'u. Naani deebii isaa immoo achi deebisanii waajjira keessaa dhiibbaa maal hundaa dhiibbaa tumtoomaa wanti mootummaa gootu hin jiru wallaggaa dhiibbaa gochuu hin danda'u waan jedhamu kana fa'aa deebi'achiinuu kennamaa ture nan. Warra bakka buutota uummataa kanaan akkas jedhanii jechuudha. Warra uummata bakka bu'anii gaafii kana gaafachuu deemaniin akkas jedhanii jechuudha. Wanti dhiibbaa uummata irratti mootummaa irratti uumtu jiru ofirratti malee dhiibbaa nati uumtee mootummaa miti tokko wallaggaa iyyuu maal finnee maal fidduu jedhanii deebii kanatti dhiyaachee ture achi isaaniif. Ammatti guutumaan guututti murtaa'eera jechuudha. Murtaa'eera jedhamaa jira kaawwannaa saamu ammallee warreen deebi'anii gaafii kun alaalamuunis hin taane yoo uummata kana tajaajilaa barbaadanii tajaajila uummataa kanaaf akka ta'utti jirna yoo jettanii gara Shawaa Kaabaa ittiin cinnu of dandeenye akkuma godina addaa sanitti akkuma duraatti jiraanna malee gara sanitti hin cinnufaa jedhanii deddeebi'aa turan adda illee deebi'aa turanii yeroo duraallee samee deddeebi'aa turanii uummata deebiin achi kennameef hin jiru jechaadha. Ayyee yeroo kee fudhattee yaada bal'aa waan nuu kenniteef maqaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootiin guddaan si galateeffadha. Kunillee yaada kennu nurraa fuudhuu keessanii guddaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootirraan isinii bilbilaadha. Dhimma godinni addaa diigamee amma magaalaan Shaggar jedhamu hundeeffame jedhu kanarratti magaalli keessanii godina addaa jala bahee gara godina Fiichee jala galee waan jedhamu odeeffannoo dhageenya asirratti mee maal jettu isin? Bulchiinsi magaalaa Sandaasaa godina addaa jala galee amma Fiichee jalatti galeera. Tole. Kanneen immoo
shaggar jedhanii lafa baadiyyaa hedduudha gandoota hedduudha. Tole. Isaan shaggar jedhanii magaalaa shaggar moo maal hundeessinanii achirratti galchanii. Mee amma isin duraan godina addaa jala turtanii akka magaala keessanii magaalli Sandaafayi amma gara Fiichee kana gaafa deemtan kiiloomeetira meeqa qaxxaamurtanii Fiichee deemtu isin? Kiiloomeetira meeqa isin fudhata? Fiichee deemuudhaaf Sandaafa magaalaa Finfinnee iyyuu kiiloomeetira 40 fagaatti. Isarraa achi immoo yoo xiqqaate naannoo kiiloomeetira 120 gadi deemsisuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti achi kuttee Fiichee. Kun immoo namoota naannoo Sandaafa fi magaalaa naannoo ishee jiraattuu fi Fiichee salaalee deemuudhaaf baay'ee irraa fagaataa shawaa kaafati. Baay'ee fixuudha illee baay'ee irraa fagaatanii. Amma hundeeffamni magaalaa Shaggar kun akka mootummaan jedhutti guddina magaalaatiif murteessaadha jedhu. Isin akka jiraataa tokkootti dhuguma magaalli keessan Sandaafni godina addaa kana diiganii Shaggar kana jalaa baasanii gaafa godina Shawaa Kaabaa jala gaafa galu guddina magaalaatiif faayidaadha moo miidhaa qaba jettu? Guutummaatti magaalaa Shaggar hundeeffamni magaalaa Shaggar waan bu'aa qabaatee nutti mul'atan qabu. Maaliif jennaan akkuma kanaan dura yeroo yaadee maaster pilaanidha jedhanii kiiloomeetira 80 magaalaa Finfinnee kallattii aframittuu bal'ifatanii pilaan godhatanii ammallee waanuma santu bifa jijjiirratee dhufaa jira. Ammaan kanatti qotee bulaan lafasaa kan ijoolleetti dabarsaa dhufeera kan fayyadamaa maalirraa dhufeera. Amma qotee bulaan kun lafti kun gaafa fudhatame eenyutu fudhataa? Amma mandara keessa deemaa jiranii lafa isaanii silmaansisaa ta'uu haalaan walitti kennaa maal waan jedhu foormii qabatanii deemaa jiru. Kaabiloon illee keessa deemanii ijoollee isaaniillee ijoollee hojiin arganne jedhanii tola waltummaadhaan waan akkasii kana akka uummata amansiisan gochaa jiru. Qotee bulaa nama waan beeku qabu barumsallee agas mara hin qabu dilumaalillee irratti hojjetan beeki magaalaa Finfinnee jala taa'ee uummanni kun bishaan haroo dhugaa waan ija keessaniin arguu dandeessaniira. Ibsaan qabu daandiillee reefu daandiillee kan galaa jiru isayyuu haala ittiin beekamu irratti fakkaata. Saniifi barumsi manuma barumsaa bareedallee qabu barsiisotillee bareeda kan barsiisanillee ramadamuufi haalaan hacuucamaa jira akka hannaa itti toluttudha natti fakkaatee barumsaan bu'uuraalee misoomaa kana irraa kan dhorkaniifi ammas bara mootummaa wayyaanee bishaan ibsaas ni galchina waan jedhuudhaan lafa isaanii iddoo tokko kan fudhatanii asirraa dhufanii iddoo qosheedha jedhanii fudhatanii warri lafa isaa irraallee fudhataarra beela'aa jira ilmoo isaanii barumsallee barachaa jiran agabuu jiru. Kana ammallee isuma sanatti bifa jijjiirratee dhufee malee waan faayidaa kennuudha qotee bulaa kana. Qeerraa buqqisuu aadaa isaa duudhaa isaa balleessu yoo ta'e malee waan itti qoratamee qotee bulaa kana faayidaadha. Kaartara jedhu kaartaan kaaree 502 kennuu fi qotee bulaan tokko hektaara 2 qaba hooticha. Kanaaf faayidaan isaa waan nutti mul'ate hin jiru. Mallee qotee bulaa uummataa fi kana hin mariisifne. Akkatti magaalaan gaafa hundootu qotee bulaan mari'achuu qabanii isaan mariisuu qabanii. Erga murteessanii boodara kan amma qotee bulaa dirqiidha magaalaa taasanii jedhanii waan garaagaraatiin shawwadaa jiru. Isin waan kana qaamni gaafatee jira fakkeenyaaf wanti kun nurraa fagaataa yookiin immoo Fiichee deemuudhaaf nurraa fagaataa tajaajilli nuti argannu tajaajila si'ataa miti jettanii qaamni isin gaafattan jira yookiin uummanni gaafatee jira? Qaamni gaafatee jira deebi'ellee baanii jiru. Nuyi Fiichee salaalee deemnu asumatti waan xumurachuu qabnu gara mana murtiitiinis waan hundi asitti naa xumuramuu nurraa fagaatanii illee baatan uummanni.
kanaaf isumallee qaamni deebii jedhee itti laate qaamni deebii gaa laatee fi murtee kenneef hin jiru sanumaa murtaa'ee jira. Kanaafuu amma gara fiicheetti galuu keessaniin murtaa'ee jira jechuudha. Yaada bal'aa naa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootiin guddaan isin galateeffadha ulfaadhaa. Ayyaata. Ola kalle koche nyaachuu barre erga hoomi lammiin kudina gabbar. Ola kalle koche nyaachuu barre erga hoomi lammiin kudina gabbar. Ebbisa dullaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragan. Badodil gaasaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragan. Waaqoo buutuu iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragani. Abishee garbaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragani. Taaddee birruu iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragani. Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle. Yeroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Finfinneetti galla Burrayyuu gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sabataa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Galaanis gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Tukamis gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sandafaa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sulultaa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle. Yeroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Biyya koo aalamii Oromiyaa jedha waliin boonaa namni amma wal jaallatu waliin boonaa namni. Biyya koo aalamii Oromiyaa jedha waliin boonaa namni amma wal jaallatu waliin boonaa namni. Biyya koo aalamii Wallaggarraan bunni daraare biyya koo aalamii Jimma gubbaan bunni daraare biyya koo aalamii Iluu gubbaan bunni daraare biyya koo aalamii Boranarraan bunni daraare biyya koo aalamii Harargeerraan bunni daraare biyya koo aalamii Balee gubbaan bunni daraare biyya koo aalamii Oromiyaa jedha waliin boonaa namni amma wal jaallatu waliin boonaa namni. Biyya koo aalamii Oromiyaa jedha waliin boonaa namni amma wal jaallatu waliin boonaa namni. Ola kalle koche nyaachuu barre erga hoomi lammiin kudina gabbar. Ola kalle koche nyaachuu barre erga hoomi lammiin kudina gabbar. Ebbisa dullaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragan. Badodil gaasaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragan. Waaqoo buutuu iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragani. Abishee garbaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragani. Taaddee birruu iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragani.
Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle Dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Finfinneetti galla Burrayyuu gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sabataa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Galaanis gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Dukamis gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sadaffaa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sulultaa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle Dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Tamishin Biyya koo alamii Oromiyaa jedha waliin boonaa namni Amma wal jaallatu waliin boonaa Biyya koo alamii Oromiyaa jedha waliin boonaa namni Amma wal jaallatu waliin boonaa namni Biyya koo alamii Wallaggarraan bunni daraare Biyya koo alamii Jimma gubbaan bunni daraare Biyya koo alamii Ilu gubbaan bunni daraare Biyya koo alamii Boranarraan bunni daraare Biyya koo alamii Harargeerraan bunni daraare Biyya koo alamii Baree gubbaan bunni daraare Biyya koo alamii Biyya koo alamii Biyya koo alamii Kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya qophiileen keenya irraa karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromooti isiniif darban kanumaan goolabneerra qophiilee keenya yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaaf nuu turaa injifannoon uummata Oromoof.